anuga yaade nafsu mashiitu maraadde bara lubbuun wanni ishiitu lubbu mashiitu maraadde gaayi sagalee ishii wallaa yaade tan karabbinatti argu maraadde. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan ummaa? Akkam nagaa ishee akkam nagaa qabdi. Hayyaa jirtanii ani Abuu Yahyaa jedhama. Alhamdulillahi rabbil alamin galatooma rabbi biraa jalla rabbi biraa qabalu galatooma. Ani Abuu Yahyaa jedhama. Tokko Ahmadi Culullee jedhama, tokko Muniir jedhama, tokko Kingi Kamaal jedhama, saahibuma bicaa keessaniiti. Dhimma kana lafarratti ilaallee jara kana walitti galchinee wali araarsina jennee dhimma kanaaf kaleessaati yaada kanarra jirra. Isin nu dhufuun immoo hedduu gammachuu guddaa keessa keenyatti uumee nu gammachiisee baga nu dhuftanii maarree mucattii tana yoo rabbiin araarsee ittiin jedhe araarsinee galchuu akka inni galuuf akka isiin asii kaatee galtuuf akka inni illee gartee galfatu dhiibbaa cimaa irra godhaa jirra. Mucattiin tun yoo galtee ittiin jette isinii galtii amaanaa isinii kennannaa yookaan guyyaan deebisee akka kana wal argisiisu fa'a ta'a. Waan kanarratti gartee isinillee yaada qabda yoo jiraatte yaada kana gartee gati nu gargaartee akka nu yaada keessan nu ibsitan barbaada. Galatooma galanni rabbiin isinitti haa ga'u galatooma anillee nagarmaan barbaada gaarii amma anillee nama garumaan barbaada galatooma gaa rabbiin jazaa'ii rabbi bira argadha laal. Akkaatuma isaan wal bira dhufannaa fi da'anuu nan jabeeffadha miyyoon na bira dhufnaan kunoo wallaahi miyyoonuma takkan taatu nan jabeeffadha isaanuma wal bira naa fida galatooma jazaa guddoo rabbal aalamiin isinii haa kennu. Jazaa guddoo rabbi isinii haa kennu. Amiin galatooma. Maarree nullee isinuma galchaa jirra Mahammadiin keenya xiqqoo nu jalaa. Mamma bayaanii ganaa gabbee horofa laaqatu arguun feeneetii miti waan san kutuu deemna. Mamma bayaanii booyuu arguu deemneetii miti waan san kutuu deemna. Mamma bayaan isuma siirees je'ee akka Mr. Hamzaa suufa uffatee je'ee boonee ijoollee barsiisu darsiirra taa'ee arguu barbaaduufi nuti. Jaalli isaa salaam aleikum je'ee ol bahee gabbahee bashannanee booba booniyyee achi gittim hulaa sabbaa hulaa hadiidaatti cufee akka kaabaasan asiin jiruu isaa bareedduu akka bashannanee jiraatu barbaaduufi Mamma bayaan nama kuma afurii fi dhibba shanii asirra jira. Mamma bayaan arra booda gabbaatee poostii gaddaa poostii gootee ifii keetii waywaattee rabbi na fudhu jettee laal hawaasa Oromoo Mamma bayaan guyyaa sanirraayi duullee arra booniyyee irra deemu jiru kunii fi ajaan deemu jirtu kun Mamma bayaan irra deebi'a. Mamma bayaan akka dubartii waywaatuun qabu kana booda dhiira kabajaa kanuti beeynu gurbaa biyyatiyyaa gurbaa kabajaa qabu hamataa isaa bira kutee mataa biyyaa ol qabu barbaada hamataa ustaazotaa ol qabu barbaada. Arrarraa achi Mamma bayaan maqaa tokkoon sheeka bira dhaqee maqaa tokkoon maal dhaqee maqaa tokkoon achi dhaqee maqaa tokkoon asirraa bira dhaabbannee puush godhaa yoo inni asirraa inni kajoollee dhufee waa laaqe guyyaa sani Mamma bayaan qalama diimaan dhawama. Aganu. Abshira. Ala rasi abshira. Kale to me amda tanya amma boda age me asne tanya amma bod gasti namni si aferu akkama demten senini wanta kasin jubbatin gana baba shekamene bro wan singe de engadan yadatta gale to me achi bodi to kono tasabboite jirta hasaw baba shekamene bro se wajja hasa da genye jirra baban kanyalen umrinu haderato amma bod taibanke waahelanke ustaasa sheekootaati ulamaayii ta'uu qaba hawaasa keetii wajjin hiriiroo namoota kaanii dhaabdee waan mareetu isaanii wajjin mareettee waan gootu isaanii wajjin gootee du'aa feetu isaanii wajjin gootee hawaasa kee wajjin suuta akkasii deemte majlisa kee kasirraa diigame markaza keetillee siif deebi'a inshaallah nuutas gabbaa obboleessa keenya kan addunyaa karaa Maamud Bayyaan kabajaan si gaafanna nutilleen yeroo hunda hasawa amma singenne bi khababa sheekamene bro singe sammute keessa irraanfachuu hin qabdu yeroo hunda kana yaadachuu qabdu maaltu nagaariidha eegamichoota ni kaa godhatte guyyaa tokko afuro baafatteen teenye guyyaa tokko rimeediyaas nageessin kanneen beekan amma booda maqaa rabbiitiin gaafa noroo social miidiyaalee waan qomna gari irra deebi'ee jira ustaas Mahammad Bayyaan yoo rabbii keessan sodaatan
فيديو سرت دلقنا كومنتني سينكيكنا دعائي قدافي كنا وان بربادن أرجتن انت لو سوسين سفون دلقين جباني ترتنسن كنا ربي وان انتاني في دي أدان هم بسجرة فاميلي أمة ورمو أمة مسلمة خنابي وليد دعائي قداف بكغرتني تي أوني برئيسا ما شاء الله جا وستاتا كينيا كانوا مقاولي دامنو برغار ستفو فامي كين قدتا Dubbaa kana rabbiin jaalata yoon siin jedhu gaaseeta dafee giseedha waan hamtuu irraa ciqqabe rabbiin dafee gurbaanis alaaf tara'atii barsiisa rabbi akkas jaalatu asuma keessa waatii tale wallaahi laazii ajaan osoo mana sin galle wanti hedduu rabbi as irraa dhaabe alhamdulillah jiisa salaati sun rakaa lama salaati galgala kana eedana hin bulchini wanti sun sirra jirtii zakaan rakaa lamaa sirra jira arra alhamdulillah jiri rakaa lama salaati wallaahi laazii كان فعل جروس مرتو اتهما شيء اللي هتسقب يعني أصلي الرومان أصلي ما جلفت كومنتي واني لالو جرا برميسي فيسبوك لا ري كومنتي متلارا فيسبوك يولاري فيلاي ولي ديفدارا كنا واشيا سيتو بيكا أدام بازي أمان بود